Oduu angafootatinaan eegala. Konsertiin faarfannaa guddaan mata dureen isaa Egzaabeer Iyyalee jedhu soortuu fi faarfataa jaallatamaa faarfataa Agenyaw Yidageen kan qophaa'ee ture haala ajaa'ibaatiin adeemsifamee jira. Bal'ina odeessa kanaa qopheeffannee jira. Kan isin biraan geenyu ni ta'a. Odeessa keenya kan biraatiin goototni wangeelaa waldaa macaafaa qulqulluu gara birrii biiliyoona 3 dhiyaatu baasii uummata saba waraana naannoo Tigraayin beelaan rakkachaa jiran deeggaruudhaaf gara iddoo sanaa adeemanii jiru. Bal'ina odeessa kanaa qopheeffannee jirra. Kan isin biraan geenyu ni ta'a. Odeessa keenya kan biraatiin Ruwaandaan Afrikaanota hundaaf eeyyama imala viizaa maleessaa ifoomsitee jirti. Bal'ina odeessa kanaallee qopheeffannee jirra. Kan isin biraan geenyu ni ta'a. Odeessa keenya kan biraatiin hooggantoonni mana amantaa egaa mari'achuudhaaf jecha dirree dhawaa galuun isaanii dhaga'amee jira. Bal'ina odeessa kanaa qopheeffannee jirra. Kan isin biraan geenyu ni ta'a. Odeessa keenya kan biraatiin Yuugaandaan walitti dhufeenya saala wal fakkaataa hin eeyyamne jechuudhaan AGOA irraa dhorkamuuf akka jirtu ibsamee jira. Bal'ina odeessa kanaaf kanneen biroo qabannee jirra. Hanga xumura odeessa keenyaatti turtiin keessan nu waliin haa ta'u. Nagaa fi araarri Kiristoos bakka jirtanitti hunduma keessaniif haa baay'atu. Akkam jirtu daawwattoota Kiristiyaan Miidiyaa. Odeessa wayitaawaa yeroo kanaaf isiniif qindeeffannee isin biraan ga'uuf qabannee dhiyaanneerra. Hamma xumura qophii keenyaatti wajjin turaan affeerraa keenya. Yeroo jalqabaaf gara chaanaalii kanaatti kan dhuftan subscribe gochuudhaan mallattoo beelii sana fuulduratti isinii ba'u ala tokko gadi tuquun ol kan jettu irra kaawwachuu hin dagatina. Kana gochuu keessaniin odeeffannoowwan Kiristiyaanummaa fi biyya keenya laallatan wayitaa addunyaarraa walitti qabaman kallattiidhaan akka isin qaqqabaniif isin gargaara. Yaada keessan koomentii irratti nu qooda. Like share gochuudhaanis guddina chaanaalii keenyaa keessatti gahee keessan ba'a. Kallattiidhaan gara odeessa keenyaatti wal wajjin hadabarru. Odeessa keenya jalqabaatiin konsertiin faarfannaa guddaan mata dureen isaa Egzaabeer Iyyalee jedhu soortuu fi faarfataa jaallatamaa faarfataa Agenyaw Yidageen kan qophaa'ee ture haala ajaa'ibaatiin adeemsifamee jira. Sagantaa waldaa kiristaanaa Masarata Kiristoos gama ba'aatiin gaggeeffameen waamichi kan taasifameefii ture. Amantoonni wangeelaa, tajaajiltoonni, faarfattoonni fi gaggeessitoonnis irratti argamanii jiru. Egaa faarfataa Agenyaw Yidag albeemasaa lakkoofsa tokkoffaa keessa Ayyalanyaa Daantee Yelam kan jedhu kaasee albeemota faarfannaasaa kan biroo keessatti kanneen ba'an kwaarii rittim waliin qindaa'uudhaan kan qophaa'es yoo ta'u, Dr. Maammushaa Faantaa guyyicha dhiiga Yesuus iyyuu mata duree jedhuun kutaa macaafaa qulqulluu keenya keessa Ibroota boqonnaa 12 lakkoofsa 24 irratti hundaa'uudhaan ergaa sagalee Waaqayyoos dhiyeessanii jiru. Faarfataa soortuu Tasfaa'ee Gabbisuuf faarfannaa isaa የሚቋቋም ማንም የለም kan jedhus dhiyeessuudhaan tajaajilee jira. Egaan itti fufuudhaanis faarfataa soortuu Agenyaw Yidageen kan barreeffamee ture sirni kitaaba mata dureen isaa inni sabsab kan jedhu kan adeemsifamee ture yoo ta'u, faarfataa soortuu Tasfaa'ee Gabbisuu fi abbootiin amantaa waldichaatiin kadhannaadhaan eebbifame. Kitaabichis akka eebbifamu saba Waaqayyootiif dhiyaatee jira. Xumuraa irrattis faarfataa soortuu Agenyaw Yidag faarfannaa isaa Ixaayee kan jedhuu fi Misgaanaa ishee Maxaallawuny kan jedhu dhiyaachuudhaan akkasumallee kana dhiyeessuudhaan sagantichis goolabamee jira. Odeessa keenya kan biraatiin ammoo goototni wangeelaa waldaa macaafaa qulqulluu gara birrii biiliyoona 3 kan dhiyaatu baasii uummata saba waraana naannoo Tigraayin beelaan rakkachaa jiru deeggaruun
gara iddoo sanaa adeemanii jiru. Kun mul'ata guddaa waldaa kiristaanaa isa dhugaas yoo ta'u egaa hoogganaa waldaa Maccaafaa Qulqulluu ergamaa Toomaas haadha warraa isaa Jooyinaa fi warri hojii kana irratti hirmaatan Waaqayyoo guyyaa keessan haa eebbisu jechuu jaallanna. Odisa keenya itti aanuun Ruwaandaan Afrikaanota hundaaf eeyyama imala viizaa maleessaa ifoomsitee jirti. Ruwaandaan Afrikaanonni viizaa malee biyya ishee akka galan eeyyamuu ishee beeksisteetiin jirti. Pireezidaantii Ruwaandaa Pool Kaagamen imala viizaa maleessaa wayitaa ifoomsanitti qabeenya kuufamaa kan qabduu fi buufata turizimii kan taate Afrikaan parsantii 60 turistoota alarraatiin kan ergatte ta'u ragaan koominikeeshinii dinagdee Afrikaa kan agarsiisus yoo ta'u egaa Kaagameen yaa'ii idil addunyaa mana marii turizimii fi imala addunyaa 23 irratti lammiileen Afrikaa kamiyyuu yeroo barbaadanitti gara Ruwaandaa xiyyaaraan galuu akka danda'anii fi kanfaltii kamuu akka hin kaffalle ta'uu ibsanii jiru. Egaa gabaa sadarkaa aardii ofii keenyaa dagachuu hin qabnu kan jedhan pireezidaantichi waggoottan kurnan dhufan dandeettiin giddu galeessa keenyaa saffisaan guddachuu yoo itti fufe Afrikaanonni carraa egeree turizimii idil addunyaa ni qabaatus jedhanii jiru. Haaluma kanaan Ruwaandaan daangeffama imala Afrikaanotaa kaasuun biyya Afrikaa afuraffaa akka taatellee inza indipendenti gabaasee jira. Gaambiyaa, Beninii fi Siisheelz biyyootaan imala viizaa maleessaa eeyyaman ta'uunis eeramee jira. Odisa keenya itti aanuun hooggantoonni Dirree Dawaa galuun isaanii dhaga'amee jira. Pireezidaantii Sinodoosii giddu galeessaa waldaa warra Wangeelaa Itoophiyaa Makaana Yesuus Lubii Fallaqee Tanbanii fi itti gaafatamaa waajjira mana marii Wangeelaa Itoophiyaa Paaster Geetuu Lammaa hooggantoonni biiroo murtee kana ilaalchise kantiibaa magaalichaa kabajamoo obbo Kadir jedhu waliin mari'achuudhaaf kaabineen bulchiisaa Dirree Dawaatiin abbummaan amantootaa waldaa Makaana Yesuus Dirree Dawaa irratti akka mari'atan beellamamee kan ture yoo ta'u egaa guyyaa har'aa Dirree Dawaa galuun isaanii dhaga'amee jira. Hooggansi kun buufata xiyyaaraa idil addunyaa Dirree Dawaa akkuma ga'een itti aanaan kantiibaa bulchiisaa magaalaa Dirree Dawaa obbo Abdir Ibuu itti gaafatamaa waajjira haqaa nageenyaa fi dhimmoota seeraa obbo Abdusalaam itti gaafatamaa waajjira paartii badhaadhinaa obbo Gabayyoo akkasumallee obbo Darajee hoogganaan waajjira koominikeeshinii mootummaa obbo Biruuk hooggantoonni dhaabbilee amantaa Dirree Dawaa hooggantoonni mana marii waajjira damee Dirree Dawaa fi hooggantoonni mootummaa biroos simannaa ho'aa isaaniif taasisanii jiru. Waltajjicha irratti dura ta'an dhaabbilee amantaa kan ta'an Sheek Ibraahim magaalaa jaalalaa fi waldanda'uu kan hundaaf walqixa taatee Dirree Dawaa dhufuu keessaniif turtii keessan keessatti yeroo gaarii akka dabarsan abdiin qaba jechuudhaan illee dubbatanii jiru. Wanti fagoodhaa dhageessanii fi kan itti dhiyeenyaan ijaan argitan gargar ta'uu akka qabullee hubachiisanii jiru. Hooggantoonni olaanoo waldaa kiristaanaa egaa kan galateeffatanis yoo ta'u kanaafiyyuu guyyaa boruu yookaan guyyaa 26 mariin akka geggeeffamullee himamee jira. Odisa keenya kan biraatiin Ugaandaan walitti dhufeenya saala wal fakkaataa eeyyamuu jechuudhaan aggaarraa dhorkamuu ishee ibsamee jira. Pireezidaantiin Ameerikaa Joo Baayiden torbee kana faayidaa agawaa gibira irraa bilisa ta'e argachuu ilaalchisee ibsanii kennuu jedhamee ni eegama. Pireezidaantichi tarree biyyootaan agawaa irraa turan qaban akkasumas kanneen gara agawaatti deebi'uu qabanii fi agawaa gadhiisuu kanneen qaban ni ibsuu jedhamees ni eegama. Akka seera agawaa biyyi tokko bara baajataa itti aanuuf carraa kanarraa yoo bilisa taate guyyaa 60 dura pireezidaantichi beeksisuu qaba. Egaa seera kana hordofuudhaan guyyoottan itti aanan keessatti ibsaa kan kennan Joo Baayiden Ugaandaa, Gaaboon, Niijerii fi Riippaabilika Giddu Galeessaa Afrikaa agawaa akka gadhiisan yaada dhiyeessuun dura afyaa'ii Ameerikaa barreessaniifii jiru. Akka ibsaa pireezidaantichaatti Niijerii fi Gaaboon agawaa gadhiisuun kan beellamaniif biyya isaanii keessatti fonqolchaa mootummaa kan geggeessan yoo ta'u ulagaa kana akka hin guunne ta'uusaa himanii jiru. Giddu Galeessaa Afrikaa fi Ugaandaan sarbama mirga namummaa sadarkaa idil addunyaatti mirkanaa'ee raawwachuu isaanii pireezidaantichi beeksisanii jiru.
keessattuu Yuugandaan AGOA gadhiisuuf sababa kan ta'e gala saala wal fakkaataa dhorkuu fi seera du'aan adabsiisuu kan baaste akka ta'e gabaasni kunillee egaa ibsee jira. Pireezidaantiin Yuugaandaa Yoweri Museveni ibsa deddeebisee gochaa tureen saala wal fakkaataa akka morman ibsuudhaan gochi kun barumsa macaafa qulqulluu keessaa adda kan ba'e jechuudhaan dubbachuu isaanii ni yaadatama. Biyyoottan kanaan dura AGOA irraa dhorkaman keessaa tokko kan taate Itoophiyaa yoo taatu bara kanaa ni deebiti jedhamees eegama. Waggoota dheeraadhaaf kiristaanonni miidiyaalee ittiin sagalee isaanii ibsatan dhabuun rakkataa turaniiru. Bari'uun waan hin oolleef maarree kunoo Kiristiyaan miidiyaa sagalee nuuf ta'aa jira. Kanaaf miidiyaa haqaa odeeffannoo dhugaadhaaf wayitaawaa yuutuubii Kiristaan miidiyaa subscribe, like, share godhaa. warra sagalee dhabaniif sagalee ni taana. Yesuus fayyisaadha. Egaan daawwattoota Kiristiyaan miidiyaa odeessii wayitaawaa nuyi yeroo kanaaf siniif qindeeffannee kanumaan gaammaatti daawwattanidha. Waan daawwattaniif ulfaadha. Yeroo jalqabaaf yookaan qophii keenya walakkaatti gara chaanaalii keenyaatti kan dabalamtan subscribe gochuu fi mallattoo beelii sana fuulduratti sinii bawwaala tokko gadi tuquun ol kan jettu irra kaawwachuu hin dagatina. Yaada keessan koomentii irratti nu qoodaa, like share gochuudhaanis guddina chaanaalii keenyaa keessatti gahee keessan ba'a. Sa'aatii muraasaa booddee odeeffannoo Kiristaanummaa gara birootiin hamma deebinee wal arginutti turtii gaarii isiniif haa ta'u. Gooftaan hunduma keessanuu isin haa eebbisu.